Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatti bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa afaan moolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa, haadha hunduma keenyaa, qulqulleettii Dubroo Maariyaam, qulqulloota ergamoota Waaqayyoo, qulqulloota abbootii keenyaa afaan moolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Eegaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenya koorsii qo'annaa kitaaba qulqulluu boqonnaa 3ffaa jalqabnee akka jirru ni yaadatama. Boqonnaa kanaan kutaa 4ffaa guyyaa darbeedhaan kitaabolee kitaaba Saamu'eel jalqabaadhaaf lammaffaa ilaallee akka dhaabbanne ni yaadatama. Guyyaa irraa kanas immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti achumarraa ka'uudhaan kutaa 5ffaa barumsa keenyaa kan ta'u kitaabolee moototaa fi akkasumas immoo mootota Israa'el kan jedhu kan ilaallu kan ta'u jechuudha. Waaqayyo Abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'a sun gidduutti argamuun fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan tartiibaa barachaa kan jirruun kitaaba 5ffaa kan ta'u kitaabolee seenaa keessaa jechuudha. Kitaaba moototaa tokkoffaadhaa fi lammaffaa kan jedhu kanadha jechuudha. Kitaabni moototaa tokkoffaa fi lammaffaan akkuma kitaabolee Saamu'eel tokkoffaadhaaf lammaffaa kitaaba walqabataa kitaaba tokko kan turedha. Seenaa kan dubbatu seenaa mootota Israa'el boodas bakka lamatti kanneen qoqqoodaman sana kan dubbatu kitaaba tokko ta'ee kan barreeffamedha. Kitaabni tokkichi kun waa'ee bara mootummaa Salomoon waan xiqqoo erga kaasee booda seenaa mootota Yihuudaadhaa fi Israa'el hanga lamaan isaanii boojamatti kan jiru kan seenessudha. Inni kun maal jechuudha? Gara fuuldaatti bargit bal'inaan ni arganna. Mootichi Salomoon abbaa isaarraa Daawit irraa fuudhee mootummaa Israa'el bulchaa yeroo turetti seenaan isaa amma ta'e fuuldatti bakka baranne kitaaba lammaffaa Saamu'eelitti ilaalleerra. Asitti garuu maalidhaa? Seenaa mooticha kanaa kanatti xiqqoo kitaabni kun kaasuudhaan isarraa kaasee immoo ilma isaa booda kan jiru seenaawwan hammattaan kan ilaalchaadha. Isaan kun raawwatamanii mootonni kun bakka lamatti qoodamanii Yihuudaadhaaf Israa'el jedhamanii lama isaanii booji'amanii sirni mootummaa kun amma dhaabbatutti kan jiru kitaaba seenessudha. Innaa baraa yeroo kaa'amu bara 970 irraatii kaasee hanga bara 586 kan jiru seenaawwan kana kan qabatedha. Bara 970 jechuun baratti Salomoon mootii ta'edha. 586 immoo bara kan xumuraa warreen gosa Yihuudaadhaan warreen jiran gara Baabiloonitti bara isaan booji'amanidha. Kana booda Israa'el keessa bara mootummaa kan jedhu jiru bara lubootaa dhufaa jechuudha. Innaa seenaawwan amma kan jiran kana kitaaba seenessu kitaaba moototaa jennee waamnaa jechuudha. Kitaabni kun haala tokkootiin jajanneerraa amma garuu lama ta'ee tokkoffaa lammaffaa kan ta'e boodadha. Yeroo hiikamuu kitaabni kun baay'ee guddaa waan ta'eedhaaf tokkoffaadhaaf lammaffaa jedhamee bakka lamatti qoodamee hiikamee taa'eera. Lamaan isaanii keessaa kan jalqabaa kitaabni moototaa inni jalqabaa jechuudha. Tokkummaadhaan kan ta'e kan ture waa'ee mootummaa Israa'el waan xiqqoo dubbachuudhaan seenaa qoqqoodama mootummaa kanaa dubbata. Egaan jalqaba bara Daawitii kaasee bara Solomoon mootummaan Israa'el tokkuma ture. Daawit mootii Israa'el ture. Solomoon akkuma kana mootii kana ture. Waa'ee kanaa xiqqoo ishee kitaabni moototaa kun tokkummaadhaan kan ture keessumattuu bara Solomoon kan ture amma ta'e ni kaasa. Ittaan immoo maal dubbata? Waa'ee qoqqoodama mootummaa kanaa dubbata. Mootummaan kun booda bakka lamatti qoodameera. Mootummaa Israa'elidhaa fi mootummaa Yihuudaa jedhamuudhaan bakka lamatti qoodame. Lamaan isaaniiyyuu gama isaaniidhaan mootummaa mataa isaanii qabu adda ba'anii jiraachuu jalqabaniiru. Seensa isaa kana qoqqoodama isaa kana kitaabni kun ni dubbataa jechuudha. Dabalataanis immoo seenaa mootota warreen gama lamaanii gama Yihuudaa keessaa seenaa mootota 4 gama Israa'el keessaa immoo seenaa mootota 8 dabalchuudhaan kitaabni tokkoffaa moototaa qabatee jira. Kitaabni mootonni lammaffaa immoo achumarraa ka'uudhaan jechuudha.
seenaa bara qoqqoodama sana keessatti kanneen jiran mootota keessumattuu gama Yihudaadhaan kanneen jiran mootota 20 gama lamaan kan jiran warreen afaan Yihudaa keessaa mootota 16 seenaa isaanii ni tarreessaa. Akkasumas immoo mootota Israa'el warreen afanis immoo seenaa isaanii ni dubbata. Boodas immoo kufaati isaanii dubbata. Lamaan isaanii kan namni ibsu kufaniiru. Kufaatiin kun maaliifidha? Sababa cubbuu isaaniifidha. Du'a Solomoonii booda mootummaan Israa'el dadhabaa deemeera ba'uunis. Dadhabaa deemee dhumatti booji'amuudhaaf ga'aniiru. Solomoonii booda kan dhufe Solomoon ingidihi seenaa isaatti akkuma agarru ni ilaalla. Gara fuudhaatti ni ilaalla xumuraa isaa jechaadha. Ogummaa kanaan Waaqayyo amma kanaa isa taasiseetu booda garuu maal ta'eera Solomoon Waaqayyotti wanta hin taane raawwateeraan isa booda ilaalle. Yeroo kana Waaqayyotti gaddee sarraa ka'uudhaan mootummaan Israa'el bara Roobiyaamitti gaafa darbu bakka lamatti qoodamee Israa'el Yihudaa jedhamee warreen Israa'elis warreen Yihudaas cubbuu gurguddaa raawwachaa turanii uumama irratti Waaqayyo lamaan isaanii akka isaan booji'aman isaan taasisa jechuudha. Kun immoo maaliifidha? Wanta isaan jaallatuufidha. Kitaabni maal jedhu? Kitaaba mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 19 yommuu dubbisnu ani warreen hin jaalladhu nan akeekkachiisa akkasumas nan adabasa jechuudhaan dubbata. Na adabbiin kun maalidha? Miidhuudhaaf osoo hin taane jaalala kan kee kan adabamanidha. Jaalala Waaqayyoo isaan wanta jaalatuudhaaf akka isaan sirraaniidhaaf maal taasiseera? Isaan adabeera. Adabbiiwwan baay'een kitaaba kana irratti barreeffamanii ni argannaa jechuudha. Dabalataan kitaabileen kun lamaan wal duraa duubaan kitaaba moototaa 3ffaa fi 4ffaas ni jedhamu. Kitaabni kam? Kitaabni moototaa 1ffaadhaaf, kitaabni moototaa 2ffaan, kitaaba moototaa 3ffaadhaaf 4ffaa jedhamuudhaan ni waamamu. Kun maaliifidha? Kitaabilee waa'ee mootota isaa kanneen dubbatan kitaaba qulqulluu isaa gaafa ilaallu kitaaba Saamu'eeliif kitaaba moototaadha. Innaa kitaabni tokko tokko akkamitti lakkaa'u? Seenaa moototaa waan ta'eedhaaf Saamu'eel jalqabaa irratti kan Saa'oliif kan Daawit ni jiru. Mootonni gurguddoon kun lamaan ni jiru. Moota lammaffaatti kan Saamu'eel kan Solomoon ni jira. Saamu'eel lammaffaadha. Kitaaba moototaa 1ffaadhaaf 2ffaatti immoo kan mootota Israa'elii fi Yihudaa barreeffamee ni jira. Kanaafuu abboonni akkamitti lakkaa'u? Jalqabumarraa kaasuudhaan kitaaba Saamu'eel 1ffaa kitaaba moototaa 1ffaa jedhu. Kitaaba Saamu'eel 2ffaa immoo kitaaba moototaa 2ffaa jedhu. Kitaaba moototaa 1ffaa immoo kitaaba moototaa 3ffaa jedhu. Kitaaba moototaa kan 2ffaa immoo kitaaba moototaa 4ffaa jechuudhaan haala kanaatiin barreessaniitu ni kaa'achuudha. Kanaafuu kitaabolee kan lamaan kitaaba moototaa 3ffaadhaa fi kitaaba moototaa 4ffaa jedhamanii barreeffamanii yoo argattan inni kunis maqaa isaaniidha jechuu barbaadeetuuni kan biraa miti. Isaan kana lamaanidha. Kan biraas immoo kitaaba Saamu'eel 1ffaadhaaf 2ffaas bakka tokko tokkotti kitaaba moototaa 1ffaadhaaf 2ffaa jedhaman inni sirriidha. Egaan kitaabni moototaa kun mootota kam lakkaa'a? Mootota Yihudaaf mootota Israa'elidha. Innaa barumsa kana kitaaba kana haala salphaatiin qo'achuudhaa fi moototni Yihudaadhaa fi Israa'el maalidha kan jedhu hubannoo sirrii kan ta'e qabaachuun nurra jiraata. Ergitu kun seenaa miti garuu kitaaba irratti kan barreeffame. Kitaabolee kana gaafa qo'annu haala salphaatiin kitaaba kana lamaan dubbisnee qo'annee darbuudhaaf wanti asitti amma barannu kun baay'ee barbaachisaadha. Maalidha mootota Yihudaa kan jedhu kun eessaa dhufe? Mootota Israa'el kan jedhu kun eessaa dhufe kan jedhu kan bara booda jiru kan amma taasisnee kaasnu kan achaadha yookiin kitaaba kana gaafa dubbisna. Mootota Yihudaa mootii Israa'el jedhu kan inni kaasu kun maalidha kan jedhu asitti hubannoo kanaan ni barannu. Maalidha? Solomoon akkuma inni du'een bara 931 jechaadha. Ilmi isaa Roobi'aam aangoo Solomoon qabateera. Innaa kana booda bara isaa kanatti jechuudha. Sababa ta'eedhaaf mootummaan Israa'el bakka lamatti qoodameera. Namoonni yaa'anii dhufaadhaan Roobi'aamiin yeroo isaan gaafatan Roobi'aamiin bakki gibira nutti nurraa hir'isi jireenyi keenya nuuf haa fooyya'u gaafa isaan jedhan inni garuu maal jedha Roobi'aam ittiiyyuu nan dabalachuudhaan isatti dubbate. Kana booda warreen jaarsoliidhaa fi namni tokko Iyorbi'aam kan isaan duukaa turaniiru. Isaan kun mari'achuudhaan garee 10 ta'anii bakka tokkotti qoodamanii mootummaa biraa dhaabbatanii Roobi'aam immoo garee 2 qabachuudhaan bakka biraatti hafe jechuudha. Gareewwan kun lamaan Yihudaadhaa fi Israa'el jedhamanii bakka lamatti qoodamanii. Yihudaa kan jedhamanii kaaba Israa'el qabachuudhaan jiraachuu kanneen kibba qabachuudhaan. Kibbachuun naannoo Israa'el naannoo Beeteleem jechuudha. Beeteleem, Iyyeruusaalem naannoo kana qabachuudhaan warreen jiraachuu qabna. Isaan gosoota Israa'el lamaan keessaa gosa 2 qofadha. Gosa Yihudaadhaa fi gosa Biniyaam kanarraa ka'uudhaan maqaan isaanii maal jedhameera?
Yihuudaa jedhamuudhaan isaaniif moggaayeera. Mootiin isaan jalqabaa akkuma kaasne Roobi'aam jedhama. Ilma Solomoon jechuudha. Magaalli isaanii immoo magaalaa Yerusaalem qabachuudhaan mootummaa tokko uumanii isaan obbolaawwan isaanii irraa adda bahuudhaan ofaa jiraataniiru. Kan lammaffaa immoo Israa'el warreen jedhaman isaan kun immoo warreen gara kaabaa qabachuudhaan jiraatan. Kana'aanis yoo jenne Israa'el yoo jennes tokkumadha. Kaaba Israa'el yookiin immoo kaaba Kana'aan qabachuudhaan warreen jiraachuu qabanidha. Isaanis immoo gosoota Israa'el 12 keessaa warreen hafan kurnan bakka tokko walitti qabachuudhaan jiraachuu eegalanii mootiin jalqabaa isaanii Iyorbiyaam jedhama. Magaalli isaanii Seekemidha. Naannoo Samaariyaatti adda bahuudhaan jiraachuu kanneen jalqabanidha jechuudha. Innaa isaan kun haala kanaatiin adda qoqqoodamanii mootummaa lama ta'anii jiraachuu jalqabanii. Gama lamaan iyyuu gaafa ilaallu hubannoodhaaf jechuudha. Gama Yihuudota keessaas yoo ilaalle gama Israa'el keessa yoo ilaalles mootonni digdamni Solomoonii booda ka'aniiru. Innaa kitaabni mootaa kun waa isaan kanaa dubbata sirriitti. Mootummaan kaabaa yookiin immoo warreen Israa'el kanneen jedhaman bara 930 kaasee amma bara 722tti waggoota 208 qofaaf kan turedha. Bara 722tti Asooronni dhufanii Israa'elii weeraruudhaan mootummaa kana balleessaniiru. Inni kan kibbaa immoo inni kan Yihuudaa jechuudha. Bara 930 bara ilma Solomoon kan ta'e bara Roobi'aam jalqabuudhaan amma bara 586tti inni kun immoo baratti Naabukedonosor Yihuudaadhaan weeraree balleesse jechuudha. Amma bara kanaatti waggoota 345 turaniiru. Kana booda lamaanuu maal ta'anii ni badan jechuudha. Badaniiru ittiyyuu bara lubootaa kan jedhu bakka bu'ee jarreen kun lamaan booji'amurraa gaafa deebi'an gara fuulduraatti ni badanna seenaa isaanii. Booji'amurraa gaafa deebi'an mootummaa kan jedhu hin jiru garuu lubootadhaan geggeessaa kan ture jechuudha. Innaa mootonni warreen kaabaa Xaa'otii waaqessuu mooticha Iyorbiyaamiin eegalame qabachuudhaan hamminummaadhaan jiraachaa warreen turanidha ba'uunis. Isaan kun kan akka Alfaa isaan kun 20dha. 20 isaanii bargeetti barumsa kanaan hin barannu kitaaba isaa lakkaa'uu dandeessu. Hundi isaanii namoota 2-3 kan hin caalle isaan kan Xaa'otii waaqessuudhaan jiraachaa turaniiru. Warreen kibbaa keessaa immoo mootonni 8 isaan karaa kan hafe warreen hafan Xaa'otii waaqessuudhaan uummatallee gara kanaattis kanneen waamaa turanidha. Mootonni warreen kaabaa warreen kibbaa kanneen jedhaman warreen Yerusaalem jechuudha. Dachee Yihuudaa warreen qabatan 8 irraa kan hafe warreen kaan maal taasisaniiru? Xaa'otii waaqessuudhaan waaqayyoodhaan gaddisaa turaniiru. Kanaafidha lamaan isaanii booji'amuu kan danda'aniif waaqayyo warreen isatti balleessan maal taasisaa ni adabaa wanta isaan jaallatuuf jechuudha. Mootummaa isa kibbaa guutummaadhaan geggeessaa warreen turanii sanyii Daawit keessaa warreen ta'anidha. Jalqaba Daawitidha. Daawitirraa Solomoontuu dhaalee Solomoonirraa ilma isaa Roobi'aamtuu dhaalee jedha. Roobi'aam irraa kaaseetu tartiibaan mootonni 20 jechuudha kanneen dhufan hundumtuu hidda Daawit keessa kanneen jiranidha. Kitaabni mootaa lammaffaanis immoo guutummaan isaa bal'inaan seenaa moota kanaatu kan nutti agarsiisudha. Warreen kaabaa garuu warreen Israa'el sanyii adda addaa keessaa turanii kitaaba tokkoffaa mootaa bal'inaan yoo dubbisne waa isaanii arganna jechuudha. Mootota warreen kaabaa keessaa mootonni 7 harka namaadhaan warreen kaabaa jechuun warreen Israa'el jechuudha. Mootonni 7 harka namaadhaan ajjeefamaniiru. Tokko immoo mataa isaa ajjeeseera. Tokko immoo waaqayyoodhaan rukkutamee du'eera. Tokko immoo mootii Asooriin booji'amee fudhatameera. Asooronni bara 722tti booji'an waan ta'eedhaaf isa kanas fuudhanii duukaa sokkona jechuudha. Nama dinqisiisa. Warreen kibbaa warreen Yihuudaa warreen Yerusaalem jiran immoo mootonni 5 harka namaadhaan ajjeefamaniiru. 2 immoo dhamsa waaqayyoodhaan du'aniiru. 3 immoo booji'amuudhaan gara dachee Naabukedonosoriin gara Baabiloon bu'aniiru jechuudha. Innaa seenaan isaanii gabaabinaan kana fakkaata. Dachee Yihuudaa kanneen jiran moota sana haa ilaallu. Bargit faayisaan kan dhufu warreen kam keessaadha? Kanneen Yihuudaa keessaadha. Faayisaan kan dhalatu sanyii Daawit keessaadha. Sanyiin Daawit immoo sanyii Yihuudaadha. Yihuudaan immoo negadiiwwan 12 keessaa tokko kan ta'e Biiniyaa wajjira iddoo kam jira? Dachee Yerusaalem jira. Kiristoos kan dhalatu Beeteleemidha. Beeteleem qabamtee kan jirtu immoo jarreen kanaadha. Kanaaf isaan kun dhimma keenya dukkana kan wal qabatu kana waan ta'eedhaaf mootota warreen Yihuudaa kanneen ta'an 20 isaanii tarreessinee ilaallu. Kan jalqabaa Roobi'aamidha. Roobi'aam jechuun ilma
Solomoon jechuudha waggaa 17 bulchee erga kana booda inni du'ee ilmi isaa Abiyaa kan jedhu ni qabatee waggaa 3 bulchee Abiyaa booda taane kan dhufe Aasaadha. Aasaanis waggaa 41 bulchee ilma isaa Iyyoosaafit dabarsee du'ee Iyyoosaafit waggaa 25 bulchee bara Iyyoosaafit raajichi Eeliyaas kan ture. Iyyoosaafit waggaa kanaa booda gaafa du'u Iyyooraam kan jedhu ilmi isaa aangoo qabatee waggaa 8 bulchee bara isaa raajonni kan akka Eeliyaasiif Elsaa turaniiru. Kan jeeffaa Akaaziyaasdha ilma Iyyooraam waggaa 1 bulchee bara isaa raajonni kun lamaan Eeliyaasiif Elsaas turaniiru. Kan torbeeffaa ilmi Akaaziyaas Gootoliyaa kan jedhu waggaa 6 bulchee bara isaa kan ammoo Eeliyaas ol ba'ee gara samiitti kan ture Elsaa qofadha. Saddeettaffaa kan jiru immoo Iyyoo'aasidha ilma Gootoliyaa innis waggaa 40 bulchee bara isaa raajichi Elsaa tureera. Kan sagalaffaa immoo Amesiyaas waggaa 29 bulchee bara isaa Elsaa fi Yoonaas turaniiru. Kan kurnaffaa immoo Ooziyaa yookiin immoo Azaariyaas kan jennu waggaa 52 kan tulchedha kan bulchedha bara isaa raajonni baay'een turaniiru kan akka Yoonaas kan akka Amoos kan akka Iyyu'eel kan akka Hoosee bara mootii kanaa turaniiru. Kan 11ffaa immoo Iyyoo'attaam kan jedhu waggaa kan jedhamu waggaa 16 kan bulche bara isaa keessa raajonni kan akka Hoosee kan akka Isaayyaas kan akka Miikiyaas turaniiru. 12ffaa immoo Akaazidha inni kun waggaa 16 bulchee bara isaa Hoosee Isaayyaas Miikiyaas turaniiru. Kan 13ffaa immoo Hisqiyaasidha waggaa 29 bulchee bara isaas raajonni kun sadan Hoosee Isaayyaasiif Miikiyaas turaniiru. Kan 14ffaa Minaaseedha. Minaasee ilma Hisqiyaas jechuudha waggaa 55 bulcheera. Ittaanee 15ffaadha kan jiru Aami'oon waggaa 2 bulcheera. 16ffaa Iyyoosiyaas waggaa 31 kan bulchee bara isaa raajonni kan akka Ermiyaas, Soofooniyaas, Naahoom kan turanidha. Kan 17ffaa immoo Iyyoo'akaazidha ji'a 3 qofa bulchee bara isaa raajonni kan akka Ermiyaasii fi Hinbaaqoom turaniiru. Kan 18ffaa immoo Iyyoo'aqeem waggaa 11 kan bulchee bara isaa raajichi Ermiyaasii fi Hinbaaqoom turaniiru. Kan 19ffaa immoo Yoo'aakiinidha. Ji'a 3dhaaf guyyaa 10 bulchee bara isaa raajichi Ermiyaas tureera. Kan 20ffaa immoo Seedeqiyaasidha. Seedeqiyaas mootii kan xumuraa bara Baabiloon Naabukedonosor baan dhufee weerarchaadha. Mootii weeraramedha inni kun waggaa 11 bulcheera. Bara isaa raajonni kan akka Ermiyaas, Hisqiyeel, Daani'eliif Abdiyyuun turaniiru jechuudha. Kanaafuu mootonni Yihuudaa kanneen jedhaman 20 isaan kanadha. Warreen gara Israa'el jiran bergit baay'is nu barbaachisanii seenaan isaanii garuu bal'inaan tokkoffaa moototaa keessatti barreeffamee ni arganna. Waa'ee dhimma isaanii muraasa kutaatti ni kaasna. Har'aaf garuu asumatti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u kutaatti aanuu hanga deemnutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.